Hostess shared on her widely followed account made by someone else on her behalf show signs, bruises, pain, and things no one should ever have to hide. The truth is, she was being abused by her partner. Now, I'm talking about this because I know there are so many women in Ethiopia going through the same thing, suffering in silence, emotionally, physically. And too often, when they reach for help, no one listens. I don't know how long it will take for justice to come, but what I do know is we shouldn't stop. Taduute mucayyoon teenna ka shakkame mucaan keenna mucayyoon tuni tumamteeti laalami loo ka beesan bulchaa jiru nama keenna shirka opening godha biraangaa kabajamaaf jaalatamaa Dr. Abiy Ahmed adde Adaanech Abeebee Shimallis Abdiisaa gaafa galateen maallaqaaf lafa saamame jettisanii namicha hudduu haala isaa seentanii as baaftanii gammannee jirra. Kanallee dhugaa mucayyoo tanaa baasaa nu gammachiisa. Ministeeronni adda addaa nu gammachiisa. Mucayyoon dhiigateenna mucalleen keenna yoo mucaan dhuguma kaballeessu ta'e murtii haa nu argatu. Kuni yaada kiyya ka dhuunfati. Share coupling godha biraan nu ga'a. Polite request to Ethiopia Human Rights Commission, all the lawyers, all the advocates, and all the ministers within the country to come together, stand together to investigate and have a transparent inquiry within the country to investigate the murder of very young, talented model called Qanaanii Adunga, who lost her life in a very tragic manner earlier this year, which people are speculating. It could be a murder, could be somebody else is involved within the family. This is a very tragic time and very difficult time for all the loved ones, all the friends around Qanaanii who are looking to seek justice. So we are requesting you to please investigate the murder, possible murder, and investigate the cause of the death. And we are seeking and requesting the justice on behalf of Qanaanii. And we appreciate your request. We appreciate your support and all the help that you would provide to help and provide the justice towards Qanaanii and the loved ones. Thank you so much. Hashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin haa galatu isiniin jechaati waaqayyo ammeenya hakkanaa du'a garin malee isinaa baasu isinaa hoolchu isiniin jechuuti nan barbaada aara kan dhuftan immoo noora baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheetiin jira waa'een Qanaanii itti fufeetuma jira jechuudha hamma garuu baay'inuma tokko erga suurri ishii guyyaa lamaan kanaan achitti jechuudha gadi babba'ee suurri miidhama ishii mul'isu maatii ishiitirraa akka jedhamaa jirutti jalatti immoo nu gargaara jedhanii yeroo jechuudha waamicha jechuudha mirga dubartootaaf falmu akkasuma immoo daa'immanii fi kaffalmu jechuudha namoota hangoo qaqqaban isaan gargaaruu danda'an erga barreeffama afaan ingiliffaatiin TikTok isaanii jalatti barreessuudhaan jechuudha suuruma gallakkisan jalatti dabarfatanii kallattii garaagaraatiin afaan ingiliffaa akkasuma immoo afaan amaaraa afaan oromootiin yeroo hamma kanatti xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa namoota gurguddoodhaan jechuudha sooshaal miidiyaa hawaasaa fudhatee kan jiru namoonni hedduun akka jechaa jiranitti mucaanis kan shakkames kan keenya mucayyoonis immoo kan keenyadha. Kanaaf iyyuu nuti dhugaadhaaf morminaa dhugaa barbaannaa haqni ishii haa ba'u mucayyoo kana maatii ishii haqa ishii dhabanii otoo bakka obboleettii keenya buufnee mucayyoo kana ilaalle nutti haa dhaga'amu jechuudha namoonni hedduun yeroo hammaa kana sagalee walirraa fuudhanii ta'aa jiru akkasuma immoo biyyoota garaagaraa keessatti waamichi ta'aa jira jechuudha hiriirri waa'ee mucayyoo kana haqi ishii akka ba'uu fi uummanni lafa jirutti walitti ba'ee sagalee ta'ee qaamni mootummaa yookiis immoo mootummaan waa'ee mucayyoo kanaati
akkuma yeroo darbe keessatti waa'ee artistii teenya galateetii fi akkuma dubbatee dhugaa ishee haa ba'u jedhamee mootummaa bira akkuma ga'ee fi dhimmi mucayyoo kana lubbuu ishii darbuu ishiitillee jechuudha dhugaasaa eessa akka ta'e ofiidhanis yoo boqotte akkasuma immoo mucayyoo kana suura ishiitirratti illee gadi ba'ee ibsi hin kennamne waan ta'eef ibsi gahaa ta'e akka kennamu uummanni illee gaaffii garaagaraa gaafachaa jira waan ta'eef gaaffiin uummataallee akka deebi'uu fi keessumaa jechuudha uummanni biyya Ameerikaa keessatti kan argaman jechuudha state keessatti yeroo hammaa kanatti waamicha dhiyeessatii jiru jechuudha guyyaa boru guyyaa juunii 4 jechuudha kanatti waamicha qopheessanii jiru jechuudha namoonni hedduun guyyaa boru waamicha san irratti akka argaman miidiyaa isaan irratti beeksisaa jiru jechuudha dhugaa dubbachuudha fi dhugaa badee kan mul'isu waaqayyoodha garuu immoo waaqayyo immoo dhugaa namaa kan mul'isu karuma namaatiin malee ofiidhaa achirraa gadi bu'ee miti maaltu nu dhibee baqa mucayyoon kun duuteertii jedhanii warroonni callisan immoo isaanii warra otoo miidhamni kun hirra ga'ee gaafa sana jechuudha kan isaan dhukkubsu malee amma itti dhaga'amuuti itti beekamuuti dhiisuuti danda'a jechuudha nuti eenyuyyuu jechaa hin jiru garuu qaamni seerri kun ilaallatu jechuudha hammallee irra deebi'ee to'annoo akka godhu maaliif haadha keenya fi abbaa keenya isa irraa dhalannee ishii irraa uumamne sana jechuudha tiruu keenya ishii garaa tokko keessaa gadi baane sana yoo ta'e dhugaa irratti wali gargaaruudha malee bakka dhugaa hin taane irratti teessoo waliif kennuun hin barbaachisu jechuudha kanaaf namoota biyyoota garaagaraa keessa jiranii Dubaay keessa namoota gara kamiyyuu jiranii waamicha kanarratti dhiyaatanii biyya jiraatan keessatti mucayyoo kanaaf sagalee ta'anii seerri ammallee jechuudha akka haaratti jala bu'ee waa'ee mucayyoo kana qorannoo akka taasisu waa'ee maatii ishiitiifillee miidiyaan garaagaraa waamicha taasisee maatii ishii yaada isaanii ibsachuuti akka danda'ani sagaleen uummataa deddeebi'aa jira jechuudha sagaleen uummataa amma garuu sagaleen maatii ishii amma garuu karaa miidiyaatiin ba'uudha fi humna dhabina yookiis immoo akkaataa walitti dhufeenya namoota miidiyaa gurguddaa qabaniin hir'inni jiraachuutii danda'a jechuudha kanaaf iyyuu namoonni jechuudha waan biraati yoo dadhabne sheer gochuudhaan bakka mucayyoo kanarra wanti ga'e boru tarii jechuudha nutillee shamarran kan taane dhiiratti gaa'ela waliin dhaabachuutii dandeenya jechuudha akkasuma immoo haati keenyallee alagaadhuma jechuudha kan abbaa keenya wajjin gaa'ela uummatanii nutillee dhala godhachuutii dandeenya jechuudha borutti kanaan wanta namarra ga'uu hin beeka waan ta'eef taanii ilaaluun gaarii miti isiniin jedha dhugaa dubbachuudha fi kanaaf iyyuu sabni hundumtuu sagalee haa taanuu fi isiniin jechaati Jo'aar Maammadis waa'ee qananii irratti dhaamsa isaa karaa barruu Facebook isaatiin dabarfatee jira isiniin jedha isas immoo akka ittaanee jiru kanatti isiniifin dubbisa isiniin jedha obboloota koo innis akkas jedhee dhaamsa isaa dhiyeeffate jechuudha dhimma qananii irratti waa yaaddessaa fi abdachiisaa tokko yaaddessaa waggoota darban kana namoonni beekamoon keessattuu kan mootummaatti dhiyaatan yakka ajjeechaa reebicha hamaa fi saamicha geggeessanii adabbii seeraa tokkoon maleetti bilisa jiraachuu addeeffatamaa dhufeera. Kuni immoo namoonni beekamtii fi mootummaatti dhiyaachuu isaanii da'oo godhatanii sodaa fi safuu tokko malee yakka akka raawwatan karaa saaqira. Wanti ani jechaa jiru kun icciitii osoo hin taane waan eelitti isa siyaasa aartii dinagdee keenyaa kan finfinnee jiru cufti beekudha. Takka wal salphatee yookaas wal sodaatee cal'isa malee gabaabumatti yakka raawwatanii itti gaafatamummaa jala miliquun haada ta'aa jira. Kuni immoo haqni lammiilee akka awwaalamu qofa osoo hin taane hawaasa biraa biratti maqaan Oromoo akka xuraa'u gochaa jira. Lammaffaa abdachiifamaa yookaan abdachiisa. Erga balaan qananii irra ga'ee kaasee keessattuu guyyoota lamaan darban kana sochiin akka ishii baasuuf gama marsaa hawaasaan geggeeffamaa jiru waan nama abdachiisudha. Dallansuun biyya keessaa fi biyya alaatti dhaga'amaa jiru yakka hojjetanii maqaa sabboonummaa fi oromummaa jala dhokachuun akka hin danda'amne kan argisiisudha. Kuni qaama qabsoo Oromooti. Akeekni qabsoo Oromoo roorroo alagaa jala ba'u qofa osoo hin taane nu jidduuttis aqxii fi walqixxummaan da'oo seeraa jalatti akka kabajamuu fi lammiilee sodaaf saalfiidhaan luugamamuu
didanii dhugaaf haqxi akka baatuuf ifatti dubbachaa jirtan galatatu isiniif mala. Dhugaan qananii akka ba'uuf qofa osoo hin taane uummata Oromoo bal'aa jidduutti aadaa yakka dalaganii bilisa deemuu akka hiddaan hin dheereffanneef shoora guddaa taphachaa jirtani. Ulfaadhaa waayuma aqaqananii rabbi abaasuu jedhee akka sanatti yaadasaa Jowar mommad ibsatee jira. Siniin jira obboloota koo namoonni hedduun illee yaada isaanii kallattii garaagaraatiin qaamonni seera keessa hojjetanillee ibsatanii jiru jechuudha. Akka irra deebi'ame qaama seeratiin waa'ee micayyoo kanaa qoratamuutii akka danda'u isiniin jira. Isinillee amma dandeessanitti micayyoo kanaaf sagalee ta'uutii hin dhiisinaa. Wanti micayyoo kanarra ga'e boru isinirra ga'uutii danda'a isiniin jira. Eenyufiyyuu looguutii hin dandeenyu. Eenyurrayyuu goruutii hin dandeenyu jechuudha. Dhugaan dhugaadha. Kanaaf iyyuu dhugaa immoo Waaqayyo haa baasu. Akka namaatti immoo wanti gochuun namarra jiraatu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jedha obboloota koo Waaqayyo dhiiga dhangala'eef afalmu. Dhuguma micayyoon kun ofiidhaaf of ajjeestes yoo ta'e maalirraa kaatee akka of ajjeeste bakka wanti tokko uummataa fi ifa ta'uutii qaba. Reeffi micayyoo kun illee ekiraashillee akka boqotee tociisu jechuudha. Micayyoon kun boqonnaa dhabdee jirti. Maatiishillee akka sanatti garaa isaanii baay'ee bilchaachaa jira jechuudha. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa fidu. Akka micayyoo kanaas haa mul'isu.